Godina Harargee lixaa ona Daaroo Labuu keessatti hongeen hammaachuun uummatni beela hamaaf saaxilamuu hin dhaga'ame. Jaal Gurmuu Lachiisaa waan qindeeffate qaba. Gammoojjummaa hamaan kibba bahaa fi baha Oromiyaatti akkaan jabaachuun onoonni hedduun rakkoo jireenyaa hammaataaf saaxilamanii jiru. Rakkoo balaa hongeen miidhamaa kan jiran keessaa tokko kan taate godina lixaa Harargee ona Daaroo Labuuti. Aanaan kun gam tokkoon godina Arsii bahaa ona Ammiinyaan kan waldaangeessitu yoo taatu saffisaan dabalaa deemuu gammoojjummaan midhaan uummanni bara kana oomishate osoo hin sassaabamiin ooyiruu irratti baduun uummanni waan nyaatu dhabee rakkachaa jiraachuu jiraattonni ona Daaroo Labuu dubbataniiru. Haala amma jiruun uummanni rakkoo gammoojjummaan itti fide kana dadhabuun qe'ee fi qabeenya isaa irraa godaanuuf kan dirqamu ta'uu jiraattonni dubbachuun hanga ammaa qaamni mootummaa fi rakkoo uummatichaa furuuf yaalii inni godhe akka hin jirre har'ata biyyaalessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Wallagga lixaa ona Gimbii keessatti waraanni sirna PP fi dabballoonni sirnichaa gandooleen ona Gimbii hedduun warkaa ba'an jechuun dubbatan. Jaalladhii Oromoo akka ittaanutti dhiyeessiti. Akka maddeen irratti biyyoolessa Oromiyaa aanaa Gimbii jedhanitti waraannii fi dabballoonni sirna PP waltajjii gurraandhala 15 bara 2022 magaalaa Gimbii keessatti ta'aa turaniin haala sochii waraana bilisummaa Oromoo aanaa Gimbii keessa soso'uu kaasanii mari'achuun gandootni aanichaa hedduun to'annoo obbo jala galuu kaasuun yaaddoo qaban dhiyeessuu ibsaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessatti akkaataa amma jiruun itti fufnaan magaalaa keessatti caasaa mootummaa PP gadi dhaabuun ni ulfaata kan jedhan hirmaattotni waltajjichaa duulli qindoominaan hatattamaan akka gaggeeffamu gaafataniiru. Aanaa Gimbii keessatti jabaachaa deemuun sochii waraana bilisummaa Oromoon kan baaragan tiksitoonni sirna Minilikii uummata Oromoo badii tokko hin qabne hidhata oboo qabda jechuun hedduu hidhanii kan jiranii fi dheengadda gurraandhala 14 bara 2022 galgala sa'aatii 2:45 irratti qeerroo iddoo isaa ja'amu badii tokko malee magaalaa Gimbii keessatti waraanni sirna PP ajjeesuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dabballoonni sirna PP caasaa haaraa ijaaruuf baha Oromiyaa onoota hedduu keessatti torban kana leenjii kennaa jiraachuun barame. Jaalimoonaa Faayisaa dabalata qaba. Kaleessa gurraandhala 15/2022 irraa eegaluun dabballoonni sirna PP kan naasuu uummata Oromoof hin qabne baha Oromiyaa onoota hedduu keessatti leenjii guyyaa 15 jalqabanii jiraachuu fi woboo balleessineerra jedhanii uummatatti dhaadachaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa himaniiru. Baha Oromiyaa keessatti yeroo ammaa uummanni Oromoo balaa hongee isa mudateen rakkoo midhaan nyaataa fi qaala'insa jireenyaaf saaxilamanii kan jiran yoo ta'u murni fedhii aangoo dheereffachuu malee rakkoon uummata Oromoo isa hin ilaallanne maqaa leenjii jedhuun baha Oromiyaa onoota akka Qarsaa, Meettaa, Cinaaqsan, Haromayyaa, Jaarsoo, Malkaa Bal'oo fi kaan keessatti maatii qabsaa'otaa fi uummata nagaatti humna waraanaa bobbaasuun uummaticha iraarsaa jiraachuu maddeen dabaluun ibsaniiru. Waraanni fi dabballoonni PP sirna dulloomaa impaara Itoophiyaa kan sabtokee dhaadessitu ijaaruuf haadhamaan malee ilmaan Oromoo madaa sirnoonni dhufaa darbaan irratti raawwatan hin dagannu jechuun jibbaa fi mormii sirna PP'f qaban kan dubbatan jiraattota Oromoo baha Oromiyaati. Manni marii bakka bu'oota uummataa labsii yeroo hatattamaa kaasus Itoophiyaa keessatti ajjechaa fi hidhaan lammiilee akka hin dhaabbanne jiraattonni sodaa qaban dubbatan. Jaaleeraan Gameessaa dabalata qabdi. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ofiin jedhu kan filannoo uummataan ala bakka bu'ummaa fudhate marsaa 6ffaa walgahii ariifachiisaa tokkoffaa bara hojii tokkoffaa gurraandhala 15/2022 taa'een labsii yeroo muddamaa ji'a sadaasaa bara 2021 keessa mootummaan sodaa aangoo isaaf jecha labse dhiibbaa keessaa fi alaa itti hammaateen mootummaan PP gaafa gurraandhala 15/2022 irraa qabuun akka ka'u murteessanii jiru. Haa ta'u malee akka jiraattonni Oromiyaa keessaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanitti mootummaan sirna PP erga bara 2018 kaasee labsii yeroo muddamaan nu bulchaa jira. Kaasuu isaa wanti itti ragaa ba'an hin jiru jechuun uummata bakka arganitti osoo mana murtiitti hin dhiyeessin ajjeesuu fi hidhuun hojjettoota sirnichaan hin dhaabbatu jechuun yaaddoo qaban ibsataniiru. Keessaayyuu Oromiyaa keessatti namni mirga tokko akka hin qabne kan dubbatan jiraattonni sirni PP abshaalummaa siyaasaan addunyaa goyyomsuuf itti fayyadame malee dhugaan dararama maqaa seera dabaa kanaan uummata impaarettii keessaayyuu Oromoo irra ga'aa jiru dhaabuuf akka hin taane namuu beekuu qaba jechuun sodaa qaban ibsataniiru. Godina addaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti qeerroo Oromoo tokko butuun achi buutee isaa dhabamsiisan. Jaalgalmoo Oromoo guutuu gabaasa kanaa akka ittaanutti qindeeffatteetti.
Waraanni sirna faashisti PP ilmaan Oromoo hidhee dararu tooftaa ittiin qabsoo uummata Oromoo dadhabsiisan taasisee hafudhatu hojii baratama isaa kan itti fufuun godina addaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti nama maqaan isaa Abaaluu Hambisa Wadaajoo jedhan bakki jireenyi isaa naannoo Hattaatii Gurraandhala 14 bara 2022 galgal toorsaatii tokko akka lakkoofsa Impaayiritti humnootitti mootummaa qabanii konkolaataa heeggalchuun fuudhanii deemuun agayoonaa bakki inni adoon beekamin jiraachuu maddeen irratti biyyoolessa Oromiyaa himanii jiran akka maddeen ibsanii Abaaluu Hambisaa badii tokko hin qabne Oromummaa yakkamee qof qabamee agammaatti adoon argamin jiraachuu ibsuun kanaan duraallee manidha mootummichaa keessatti yeroo garaagaraa qabamee hidhamuu dabalanii ibsanii jiran. Dina Arsibaa on amminyaa keessatti mootummaa sirna PP leenjii caasaa gandaa jechuun qonnaan bultoota baadiyyaa dararaa jiraachuun dhaga'ame. Dabalata isaaf jaalaqaafan fayyera. Mootummaan waan qabuu fi gadhiisu wallaalee tooftaa siyaasaa ittiin uummata Oromoo gadaa itti aananiif goyyoomsanii bulchan jedhu godina Arsibaa ona amminyaa keessatti caasaalee gandaa maqaa uummatatu isin file jechuun afaan qawween doorsisee hojii idilee isaanii dhiisuun leenjiin dararaa jira. Leenjiin siyaasa qonnaan bultoota Oromoof ona amminyaatti kennamu kun torbee darbee kaasee gandoota cufa keessatti jibbiinsa waraana bilisummaa Oromoo TPLF fi gaarummaa uummata Amaaraa waliin tokkummoomanii buluu irratti xiyyeeffachuun gocha badii mootummaa sirna PP fi humnoota finxaaleeyyii Amaaraa Itoophiyummaa sabaa afaan aadaa fi amantii tokko leellisuu ijaaruuf deeman irraanfachiisuuf olola isaanii hin dhumneen uummata rakkisaa jiru jechuun jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Bulchitoonni aanaa amminyaa mootummaa sirna PP hojjetan uummata gara ooyiruu isaatti deemu humnaan qabanii leenjii kan laataniif yoo ta'u warri leenjii irraa afan ammoo qarshii 200 irraa kaasuun adabaa jiraachuu himuun sirnichi uummata isaa hin feene humnaan na waliin socho'i jechuun akka mootummaatti nama qaaneffachiisa jechuun dabalanii ibsaniiru. Godina Arsii Lixaa Onanan Saboo keessatti ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhaan dararamaa jiraachuun dhaga'ame. Guutuu gabaasa kana akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Dabalata qaba. Hidhaa tooftaa ittiin uummata afaan qabachiisan taasisee kan fudhatu mootummaan leellistoota sirnaftanyaa PP'n Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo badii tokko malee jumulaan hidhu ammeessuun godina Arsii Lixaa Onanan Saboo keessatti isin hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun buufata poolisiitti namoota nagaa hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni kun dubbatanitti aanicha keessatti namni ilaalcha siyaasaan addatti baafamee hidhama yookaan reebama kan jedhan jiraattonni yeroo ammaa namootni baay'een hidhaman yakka seeraan isaan gaafachiisu dalaganii osoo hin taane ilaalcha sirrii hin taane sirna PP'f qabdu jechuun shakkiin ugguramanii jiruu jedhu. Sirni PP sirna adda durummaan siyaasan keessummeessinaa kan jedhan jiraattonni kunneen yeroon kun yeroo itti Oromummaan yakka ta'uun namni itti miidhamaa jiruu fi maqaa labsii yeroo muddamaa Guraandhala 15 bara 2022 kaasne haa jedhaniyyuu malee hanga gabaasni kun Guraandhala 16 bara 2022 qindaa'etti Onanan Saboo keessaa maqaa seera dabaa kanaan kan hidhaman tokkoyyuu akka gad hin dhiifamiin jiran arraatni biyyoolessa Oromiyaa odeeffateera. Dureen amantii Islaamaa naannoo Tigraay hariiroo Majlisa Itoophiyaa waliin qabu addaan kutuu beeksise. Jaalawwi Mahamud waan qindeeffatte qabdi. Gumiin dhimmoota Islaamummaa naannoo Tigraay hariiroo gumii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa waliin qabu adda kutuusaa Guraandhala 14 2022 beeksise. Dureewwan amantii Islaamaa tarkaanfii kana kan fudhatan sababa gumiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa waraana naannichatti ji'a sadaasaa eegale tumseera. Daba uummata Tigraay fi masjida naannoo Tigraay irratti raawwate hin balaaleffanne jedha ibsichi. Akka miidiyaaleen naannoo Tigraay irraa tamsaafaman Guraandhala 14 2022 ibsanitti dhaabbilee fi dureewwan amantii Itoophiyaa keessa jiran yakka sanyii balleessuu uummata Tigraay irratti raawwatame balaaleffachuurra waraanicha eebbisanii eegalsiisan kadhannaa fi maallaqa deeggaran jedha. Yoodhuma kanas manni lubummaa naannoo Tigraay sinodoosii Itoophiyaa irraa adda ba'uun sinodoosii mataa isaanii hundeeffachuuf murteessuu abbootiin amantaa Tigraay ibsaniiru. Gama amantaan lamaaniinuu dhimma kana irratti abbootiin amantaa Itoophiyaa wanti jedhan hin jiru. Waggaa lamaan dura qeesis Balaa Mokonnin barsiisota hedduu waliin ta'uun gaaffii mana lubummaa Oromiyaa hundeessuu kaasanii turan. Sababa gaaffii kana dhiyeessaniif lubummaan mana amantaa kiristaanaa irraa isaaniif kenname akka qabamu sinodoosiin Itoophiyaa ajajee ture. Waldhabdeen koree mana lubummaa Oromiyaa hundeessuuf dhaabbatee fi sinodoosii Itoophiyaa gidduu ture aangoo ittaanaa mana lubummaa Itoophiyaa luba Balaa Mokonniniif kennamuun araarri bu'e. Akka qeesis Balaa BBC Afaan Oromoo Guraandhala 10 2022 yaada kennanitti karoorri mana lubummaa Oromiyaa hundeessu rakkoo nageenya biyya mudateen lafarra harkifame malee hin dhaabbanne jedhan malee
miidhaa uummata Oromoo irratti ga'e hin dubbanne. Dhaabbileen amantii impaayaratti keessatti jiran waan mootummaan PP hojjetu deeggaruun yeroo as ba'an kan mul'atan yoo ta'u, miidhaa ilmaan Oromoo qaqqabaa jiru balaaleffachuun akkaataa barsiifata amantaa isaaniitti lubbuu dhala namaaf mootummaan eegumsa akka godhu akkasumas ajjechaa fi dararaa geggeessaa jiru akka dhaabu gaafachuu irra mootummaa dhiiga dhangalaasu cina dhaabbatu jechuun ilmaan Oromoo komataniiru. Paartiin PP ibsa guyyaa irraa baaseen sagantaan marii biyyaalessaa dhaabbilee shororkeessummaan himataman kan hin hammanne ta'uu beeksise. Jaal Gurmulachiisaa akka ittaanutti isiniif dhiyeessa. Ji'a caamsaa 2021 manni marii bakka bu'oota uummata adda bilisummaa uummata Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo tarree shororkeessummaatti kan dabale. Hawaasni idil addunyaa mootummaan Koloneel Abiyyi Ahimad dhaabbilee lamaan abuutii fi waboo tarree shororkeessummaa jalaa baasuun marii hunda hammate akka godhamuuf dhiibbaa garaagaraa gochaa jiru. Torbee darbe kana keessa gamtaa Awurooppaatti ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Annette Weber dhaabbileen lamaan tarree shororkeessummaa keessaa baasuuf carraan jiraachuu ibsanii turan. Hojiin dippiloomaasii biyyoota addunyaan taasifamaa osoo jiru marii keessatti dhaabbileen kunniin lamaan akka hirmaanne ibsi guyyaa har'aa Guraandhala 16/2022 baasuun mootummaan PP tuffii uummataa fi hawaasa addunyaaf qabaachuu kan mul'isuu fi rakkoo biyya kanaa karaa nagaa furuuf fedhii akka hin qabne ragaa ba'a. Juma Guraandhalaa kana keessa paartileen mormitootaa sadii adda bilisummaa Oromoo, Koongireesii Federaalistii Oromoo fi adda bilisummaa uummata Ogaaden mariin biyyoolessaa rakkoo waan qabuuf irratti akka hin hirmaanne kan ibsanii fi gamtaan paartilee Itoophiyaa kan jedhamu kan paartilee 53 of jalatti qabu manni marii bakka bu'oota uummata yeroo miseensota koree marii biyyaalessaa filachuuf hojiin hojjetamaa jiru akka dhaabbatu gaafachuun isaanii yaadatama. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf jennee qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Kan dubbachuu didees ni beekna afaanii kan dubbachuu didees ni beekna afaanii maal dubbanne otuu miidhamuu dhugaanii bu'aaf miidhaan sabaa dhukkuus walumaanii bu'aaf miidhaan sabaa dhukkuus walumaanii. Farda dan jalan lugame kan akka daiman kakan kalame afan akka farda dan jalan lugame kan akka daiman kakan kalame takona matulle ayon tinya takka itanno nikanu amawanu kuta jalan kamso haka dawdina mudde ikatu denani kan ikatu dide jalan kamso haka dawdina mudde ikatu denani kan ikatu dide galatu majennan gotan kamso haka dalma bidi summa isan tunun taka dalma bidi summa isan tunun taka Wabogo, Rejago Jabatu, Rejago Jabatu, Rejago Namiti, Atata Jabatu, Rimota Jabatu, Rimota Wabogo, Rejago Jabatu, Rejago Jabatu, Rejago Namiti, Atata Jabatu, Rimota Jabatu, Rimota
Yooyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo Guraandhala 16 2022 isiniif dhiyeessa. Injifannoolee boonsaa waliin ana qaafan fayyeeraati. Hirree fi gaachanni uummata Oromoo imala gara Finfinneetti taasisuun tarkaanfii ilaalessaa waraana sirna PP irratti fudhachuun deemsa isaa jabeessaa jira. Haaluma kanaan goototni lixa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Qeellam Wallaggaa ona Hawwaa Galaan keessa sossoo Guraandhala 15 2022 galgala saayitii 12tti ona Hawwaa Galaan ganda Mojoo keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana sirna faashistii PP irratti fudhateen battalatti 8 ajjeesuun 6 madeessuun barameera. Leencichi waraana bilisummaa Oromoo Buttaan Tulluu Leemmat Guraandhala 15 2022 aanaa Abunaa Gindabarat magaalaa Bakkee Qalaaxeetti galgala keessaa saayitii 4tti shiftoota Abii Aleelee. Aleellaan kun ni ta'a jedhee kan hin eegne waraanni gabroonfataa Abiy Ahmad warreen uummata magaalaa dararan irratti rasaasa akka bokkaa roobsuun shambattalatti yoo ajjeesu 7 madoon adabeera. Haleellaa kanaan kan rifate waraanni PP kun halkan guutuu dhukaasaan jiraattota magaalaa jeeqaa buluun ganama barii Guraandhala 16 2022 kaate dirqamaan jiraattota magaalaa walgahii yaasee turuun barameera. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Konyaa Gujii ba'aa keessa Guraandhala 15 2022 Cibiraan Laga Dambii aanaa Sabbaa Booruu magaalaa Darmee Barraaqa irraa seenuun tarkaanfii fudhateen loltoota PP 8 battalatti ajjeesuun 12 madoon adabee jira. Guyyuma kana Cibiraan Laga Dambii aanaa Sabbaa Booruu magaalaa Darmee gama Oddootiin iddoo Diigaa jedhamutti tarkaanfii fudhateen 6 battalatti ajjeesuun 7 madoon dandammiin qabneen adabee jira. Ammas itti fufuun Cibiraan Laga Dambii aanuma Sabbaa Booruu ganda Siree Buqqii fi Qanxichaa gidduutti waraana weerartuu PP kan konkolaataa lamaan aanaa Shaakkisoorraa gara aanaa Sabbaa Booruu deemaa turte irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen loltoota PP 10 battalatti ajjeesuun 14 ammoo madoo dandammiin qabneen adabee jira. Haaluma kanaan Guraandhala 15 2022 Cibiraan Odaa Adoola aanaa Gooroodoola magaalaa Harqalloo fi Killawwee gidduutti tarkaanfii fudhateen loltoota PP 7 battalatti ajjeesuun 9 madeessee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Handhuurri Oromiyaa Finfinneen afaan qawwee qofaan kan Oromoo ta'uun ishee ni mirkanaa'a. Horaa bulaa deebanaa. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf taasifame kan Guraandhala 16 2022 isiniif dhiyeessaa an heeraan gameessaati. Sabboontonni ilmaan Oromoo biyya keessaa fi alaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf gumaacha taasisan jabeessanii jiru. Akka kanaanis Maadheellii Bandirree fi Galfata Jaatanii Alii akkuma kanaan dura waraana bilisummaa Oromoof gumaachaa turan ammallee ittuma fufuun gumaacha isaanii ji'a Guraandhalaa shilingii Keeniyaa 34,500 gumaachuun ibsa ejjennoo armaan gadiis baafataniiru. Nuti qeerroo fi qarreen Maadheellii Bandirree fi Galfata Jaatanii Alii Tandhuu miseensonni fi deeggartoonni waraana bilisummaa Oromoo karaa cufaan tumsa barbaachisuun waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuuf qophiidha. Dubbatti osoo hin deebi'in faana leencicha waraana bilisummaa Oromoo hiriiruun ni tumsina. Akkasumas hanga qabsoon bilisummaa Oromoo galma ofii geessutti deeggarsa gama siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa fi beekumsaan godhamu kamiinuu bira ni dhaabbanna jechuun hanga qabsoon bilisummaa Oromoo fi Oromiyaa galma geessutti falmaa hin lakkifnu jechuun ibsa ejjennoo baafachuu isaanii gabaasa ajajaan olaanaa Abaawuu Waboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jenna. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoof. Qurxummii balleessu galaana ittisa. Qurxummiin hin badu galaanni si nyaata. Qurxummii balleessu galaana ittisa. Qurxummiin hin badu galaanni si nyaata. Kannisni orraadha gaafa sitti jigee bakka seentuun qabdu akkam taata booddee bakka seentuun qabdu akkam taata booddee. Bibbaatti dhimbibbaan gargar nuun babaasu gurrii kon dhagayu waan dhimmi odeessu. Bibbaatti dhimbibbaan gargar nuun babaasu gurrii kon dhagayu waan dhimmi odeessu. Hojjan taanee woboo sammaqaa xureessu dhuma dhufa guyyaan waa'ee si odeessu.
dhufa guyyaan seenaa ta'e odeessu. Wabooko leenca koo jabaatu leenca koo jabaatu leenca koo. Lammiifi abdataa jabaatu dhimmoota jabaatu dhimmoota. Wabooko leenca koo jabaatu leenca koo jabaatu leenca koo. Lammiifi abdataa jabaatu dhimmoota jabaatu dhimmoota. Wabooko leenca koo jabaatu leenca koo jabaatu leenca koo. Lammiifi abdataa jabaatu dhimmoota jabaatu. Lafe lammiiwwan koo bakka jirtu iyyitee lamuutiin narratti hin dhiichisiin jettee. Miidhaa uummata Oromoo Impaara Itoophiyaa keessatiin kun mata duree qophii addaa keenya har'aatiin. Qophii addaa kana keessatti ka'umsa